Ashama kam jirtan harka fuunee bakka naga jiraattan. Har'aan tana haala kamiin akka YouTube irratti warreen YouTube fayyadamtan YouTube view yookiin fee subscription akkamitti akka argachuu dandeettan isin garsiisaa jechuudha. Haala kamiin namoonni hedduun akka YouTube keessan ilaaluu fi kanaaf akkasuma subscription akka isin godhu subscribe akka isin godhu akkam akka gochuu dandeettan isin garsiisaa jechuudha. So kanaaf namoonni YouTube fayyadamtan ni beektu faayidaa isaas faayidaa subscription fi view. So kanaaf haala kamiin akka gochuu dandeettan isin garsiisaa jechuudha. Kanaaf video kana jalatti linki kaaya linki isa irratti click gootanii booda ni dhufa jechuudha haala kamiin akka inni gootan. Kanaaf fakkeenyaaf mee isin garsiisaa. Kun amma warranaaf fakkeenyaaf subscription kana irratti 10 argadheera namni subscribe na godhe nama 10 fullaale 10 amma subscribe na godhe akkasuma video biraati kunis 17 laale jira 10 immoo subscription na godhe subscribe na godhe. So haala kanaan akkamiin akka gochuu dandeettan isin garsiisaa jechuudha. Kabira immoo kabra immoo maal gootu isin video laaltu jechuudha YouTube irra deemtanii. Kanaaf coin isin kennan santimu isin kennani santimu saniin subscription bitachuu jechuudha. Yookiin video daawwattanii jettan namni biraa video keessanii daawwata jechuudha. Yoo isin nama daawwattan kabra isin daawwata fakkeenyaaf isin nama biraati yoo subscribe gootan namni biraa sun immoo isin subscribe godha jechuudha. Fakkeenyaaf ani yoo siif godhe ati naaf goota jechuudha. Haala kanaan walii wal qarqaaru jechuudha. Kanaaf kabiroo immoo view yoo argachuu barbaadde view argachuu barbaadde kun haala kanaan dhufa. Haala kanaan video kana laaltan isin dhufa jechuudha. Haala kanaan video kanneen yoo daawwattanii jettan view argattu jechuudha. Namni biraa isin daawwata keessan yoo isin nama daawwatan namni biraa isin daawwata jechuudha. Haala baay'ee barbaachisaa fi baay'ee gaarii ta'e wayiiti. Kanaaf namni biraa subscribe nama gootan namni biraa isin godha jechuudha. Wal jira jechuudha. Kanaaf baay'ee salphaadha. Haala saniin itti fayyadamuu dandeettu. Karaa kamiin akka gochuu dandeettan linkii video kana jala kaayaa ka subscription fi ka waan alle jechuudha. Ka view le subscribe le akkamitti akka godhuu danda'an linkii irratti click gootan isin dhufa. Kanaaf haala kanaan ilaalaa jechuudha barbaade. Kanuma fakkaata galatoomna.